BBC AFAAN OROMOoti nu waliin tura. Kun raadiyoo BBC AFAAN OROMOoti. Ashama akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgalaaraan isinitti maani bakka laatoomaati. Lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan ammas yaaddoo keessa jirraa jedhu. Akka nama adamoo keessa jiru gaafa hundumaa sodaadhaan jiraata. Waan hundi nu kan kiyya jettee yaaddu. Magaalaan Amboo namoota qabsoo keessatti miidhaman deeggaraan jiraa jedha. Keessumaa keessayyuu maqaan abdataa dhaamuunsaa na baay'ee natti tole waan hundarrayyuu. Dhiyeenya kana maqaan isaa tola ooltummaan kan dhahamaa jiru artiist Habtaamuu Lamuu keessummaa keenya har'aati. Gaarummaan gochuun kun yeroo jalqabaa miti amma gara miidiyaatti irreef beekama malee taati. Oduu addunyaa fi gabaasa ispoortiis qabna haga xumuraatti nu waliin tura. Afrikaa kibbaatti rakkooleen lammiilee biyyoota alaa achi jiraatan irra gahaa jiru furmaata hin arganne. Walitti bu'iinsa torbee darbe poolisii biyyattii fi daldaltoota lammiilee biyyoota biroo gidduutti uumamee ture hordofuun roobii galgala Johannesburg irraa kiiloomeetira 25 fagaattee kan argamtu Soweetoo keessatti dunkaanni daldaltoota Itoophiyaa hedduu saamameeraa jedha. Jiraataa magaalaa Johannesburg kan ta'e Ejjetaa Makonnin. Ingedda galgala halkan gruupiin dargaggoota ja'a tokko saamanii turanii keessumaa wal qabatee jiraattonni magaalichaas yaa'u akkuma jiraniin ba'anii konkolaataa daabboo fe'ee deemu wayii saamaa turan jechuudha. Magaalotuma Soweetoo keessa jiran babal'atee shoofonni yookaan dunkaanni daldaltoota saamamee jiru. Lammiileen baay'inaan achi keessa kan hojjetan baay'inaan kan Itoophiyaattis maallattee kan baqatanii gara Johannesburg dhufan jiru meeshaalee kan danda'an fudhatanii kan saamaman fudhatanii gara Johannesburg dhufaa turan. Warri kun magaalota biyyattii adda addaatti babal'ataa akka jiruu fi yaaddoo guddaa keessa akka jiran kan nutti hime ammoo waggoota 8 achi ka jiraatee ta'eera ayyaanaati. Akka nama dhuunfaa tokkotti biyya South Africa keessatti tasgabbii wanti jedhu hin jiru. Maaliif akka nama adamoo keessa jiru gaafa hundumaa sodaadhaan jiraata. Gaafa hundumaa baatee gaafa galtu waan hundi nu kan kiyya jettee yaaddu. Har'uma jiraata isa borii rabbuma beeka jettee jiraata malee kiyya kan jettu hin jiru. Waan borsirra ga'uudhaafis gaarantii hin qabdu yookiis wabii kan sii ta'u tokko hin jiru. Afrikaa kibbaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Shifarraa'u Takilamaariyaam ያዶ ለሚለ ኢትዮጵያ አጭ ጅራተኒ ከነ ሀርካ ቀምና ጀዱ የቅርብ ክትትል እያደረግን ነው በሁለቱም ጉዳዮች ላይ ዲሞታ ለማን ለየኘት ተርፋ ጅራ ወረሶ የቶት ሚደመን አርገነራ ለኮፍሳ ገና ጀቹ እንደንደኙ ኩን ለሚለ ኢትዮጵያ ቆፋረት ከን ጥየፈተሚት ኢዶ ተቆተቆት ለሚለ ኢትዮጵያ እድመተኒ ዋን ጅራተኒፍ ሰነፈካታ ሳሚች ቱሬረን አንጋማት ገሩ ሚዳን ቃማ ገይራ ከንጀዱ ኦዴፈኖን ቀምኑ ጎቺ ኩን ዋንተ ጆሃንስበርግ ትራወቴ ወሊን ለኖ ቀባ ጅራቶን ጀደንጅሩ ቃሞሌ ነገኛ ኬኝረት gocha sin raawwatanii fi sababa jedhutu jira. Gochi lamaan wanta wal qabatan waan fakkaataniif mootummaan xiyyeeffannoo laatee akka irratti hojjetuuf dhiyeenyatti hojjechaa jira. በቅርበት እየሰራን እንገኛለን. Gabaasittaanoo gara Ambooti kan nu geessu bulchiinsi magaalaa Amboo namoota qabsoo keessatti miidhamanii fi daa'imman maatiin isaanii wareegaman deeggaruuf hojiitti jiraachuu hime. Bulchiinsi magaalattii sosochii dargaggoota magaalattiin eegalame deeggaruun guyyaa kaleessa ijoollee qabsaa'ota abdataa olaansaa fi Simmaany Dayyaasaaf deeggarsa taasiseera. Koree deeggarsaa kana kan walitti qabu dargaggoo Urgeessaa Daammanaa deeggarsi ijoollee kanaaf taasifame akkanaan nutti hime. Guyyaa kaleessaa agar kantiibaa magaalaa Amboo aksiyoona abbaa qarshii 50 ijoollee kana lamaaniitiif qarshii 25,000tiin waliif fayyaarra nuu bitaniiru. Mana gandaas immoo ijoollee kana lamaaniitiif oddootti ijoolleen kun ta'an itti baratanii kan nuun jedhan mana gandaas inni jeesinaaf nuun jedheera. Lammaffaan akka qajeelfamni mootummaan gaara gad baasetti ijoolleen kun haala lafa mana jireenyaa maatiin isaanii keessatti argamanii akka isaan ijaaraman waadaa nuu galee kana sadan kan bulchiinsi magaalaa nuuf jedhe jechuudha. Ofii isaa waggoota 12 hidhamee ka turee fi abdataa olaansaa mana hidhaatti na biraa wareegamee kan jedhu dargaggoo Urgeessaa waan nuti xiqqeessinee eegallee Oromoon guddisee itti fufuu qabaa jedha. Sochii kana kan eegalle qabsaa'onni ilmaan Oromoodhaa ijoollee kana qofa kan maatii ijoollee kanaa qofa miti. Garuu akka waa tokkotti kan sammuu kootti dhaga'amu lubbuun bahee abdataa olaansaa mana hidhaatti na bukkeedha wareegamee galee gaafa inni galu immoo mucaansaa abbaa malee guddachaa jira. Mucaan Simmaanyis immoo haadhaaf abbaa malee guddachaa jirti. Maal gochuun qaba kan hin jedhu hiriyoota kootiin mari'adhe. Kana keessas immoo waan sadii karoorfannee kaane tokko ijoollee kanaatiif maatiin isaanii Oromoof jedhanii dhabamanis ijoolleen kun immoo nuti kan Oromooti akka jedhaniif maallaqa xiqqoo walitti qabanne aksiyoona wayii jennaaf
jennee karoorfanne carraa barnoota tolaa hin argamne yaanne inni sadaffaan bakki ijoolleen kun ta'anii itti baratan immoo murteessaadha. Kana hundumattiyyuu milkoofneera galata waaqaati. Fakkiin kun tola ooltummaan kun Oromiyaa guutuu irratti kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa xiqqeessinee gallee guddisee uummanni Oromoo murtaa deemu kan jedhu ergaansa. Mucaan Abdataa Olaansaa ganna 4 Kasimmañ Dayyaasaa immoo ganna 6 yoo ta'an deeggarsa isaaniif taasifametti gammadoo ta'uu maatiin ni himu. Haadha warraa Abdataa Caaltuu Buzunaa fi obboleessa Simmañ Biqilaa Dayyaasaa wal duraa duubaan. Baay'een itti gammada. Kanuma yaaduu isaaniitti waan guddaadha bakka waan guddaadha. Keessumaa keessaayyuu maqaan Abdataa dhaamuun sana baay'ee natti tole bakka waan hundarrayyuu haaluma kanaan kan Simmañii fi kan Abdataa kun kan jalqabaate waan ta'eef ijoollee isaanis kan dhaban jiru baay'eetu jira itti fufuu qabuun jedhani. Kuni gaariidha keessumattiyyuu waadaan Simmañii hinduu teezoon taane as guutee hidhamnedha nuti kan jechaa turresi warreen maatiin garaagaraa irraa wareegamanii akkasumas immoo maatii jalaa ijoolleen adda addaa wareegamaniif mootummaanis ta'ee qaamni dhuunfaas gama danda'uun deeggarsi gochuunsaa gaariidha natti fakkaata. Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Tafarraa Badhaadhaa bulchiinsi magaalattii hojii namoota qabsoo keessatti miidhaman gargaaruu hojjetaa jiruuf deeggarsa gaafataniiru. Magaalaan Amboo giddugala qabsoo Oromoo ta'uu ishee waliinis wal qabatee yeroo dheeraadhaaf qabsoo irra waan turteef namoonni baay'een kaan isaanii ijoollee dhabanii ijoollee silaa maatii ofii deeggartee maatii isaanii irraa ba'aa buusuu danda'an baay'een isaanii wareegamanii jiru. Karaa biraatiin immoo namoonni baay'een mana amala sirreessaa keessatti darara adda addaa kanarra ga'ee jira. Kanaan wal qabatee akka bulchiinsa magaalaa Ambootti namoonni yeroo dheeraadhaaf manadhaa keessatti hidhamanii bahan carraa isaan ittiin deeggaruu dandeenyu maali kan jedhu addaan baasnee namoota kaanis gurmeessinee bakka isaan jiraachuu danda'an lafa mana jireenyaa isaanii kennuudhaaf hojjechaa jirra. Karaa gara biraatiin immoo hojii tajaajila lammummaa keessatti namoota haadholii ta'anii ijoolleen isaanii qabsoo kana keessatti wareegamaniif deeggarsa adda addaa gochaa jira. Baay'een isaanii iddootti hojjetan barbaadu. Kana gochuudhaaf wantoonni tokko tokko humna magaalaatiin ta'uu danda'u. Namoonni kanarratti nu deeggaruu danda'an yoo isaan nu deeggaran ijoolleewwan qabsoo uummata Oromoo keessatti gatii kanfalaa turan sana deebisnee dhaabuudhaaf akka bulchiinsa magaalaatti hojii jalqabne milkeessuudhaaf waan nu gargaaruuf carraa kanaanis waamicha kana dabarsuu barbaanne jechuudha. Raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu kan ittaan oduu addunyaatti ka qopheesse immoo Hamza Hussein. Galatoomi Baqqalee as Keenyaa keessatti caccabaan sibiila xiyyaaraa doolaara 1,000 gurguramaa jira. Daandiin xiyyaaraa Keenyaa tibbanaa xiyyaarota 12 caalbaasiif dhiyeessee 7 gurguramaniiru. Manni murtii waliigalaa Itoophiyaa kan yakka malaammaltummaan himataman hoogganaa ittaanaa tajaajila odeeffannoof tika biyyaalessaa duraanii Koloneel Biiniyaam Tawaldee wabii birrii 30,000tiin akka gadi dhiifamaniif ajajii dabarsee ture hojiirra oolle. Abukaatoon Koloneel Biiniyaam Haayile Sillaasee Gabramadiin namni kun wabiin gadi dhiifamnaan biyyaa bada shakkii jedhuun mirga wabii dhoowwatan jedhu. Gurbaan Naayijeeriyaa abbaa jalaa maallaqa fudhachuuf jecha diraamaa inni hojjete poolisiin irratti baree jalaa kuffise. Mucaan waggaa 15 kun qophii bashannanaaf maallaqa isa barbaachisu naannoo birrii 40,000 argachuuf jedheeti ka inni akka waan ukkaanfamee fudhatamee fakkeessee abbaa isaatti bilbilchiise. Naayijeeriyaa keessatti bara kana keessa amajjii hanga eeblaatti namoonni 685 ugguramaniiru. Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa umurii 15 gadi gara Eertiraa imalee taphachuuf jedha. Kun erga waraanni biyyoota lamaan gidduutti taasifamee as isa jalqabaati. Waldorgommii Eertiraan qopheessite kun kaleessa ka eegale yoo ta'u torban lamaaf itti fufa. Sanbata boruu Itoophiyaan biyya ramaddii baajala jirtu Yuugaandaa waliin tapha ishii duraan ni taphatti. Kooriyaa Kaabaa lamuu Kooriyaa Kibbaa waliin dubbachuu akka hin barbaanne beeksiste. Shaakalliin waraanaa Ameerikaan Kooriyaa Kibbaa waliin taasiste Kooriyaa Kaabaa akka mufachiisetu himama. Israa'el miseensota Koongireesii US lamaan akka biyya koo hin geenye jetteen dhalattuun Somaaliyaa Ilhaan Umarii fi sanyii Palestaan ka of keessaa qabdu Rashidaa Xaalib isaan dhorkamanidha. Donald Trump murtee Israa'el kana jajaniiru. Trump namoota lameen waliin hariiroo gaarii hin qaban. Zimbabwe keessatti namoonni hiriira ba'anii fi poolisoonni warreebaatti jiru. Hiriira mormii har'a mormitoonni waaman irratti namoonni poolisootaan reebamanii miidhaan irra ga'uun hospitaala seenaniiru. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii lammiileen Zimbabwe miliyoona 5 ta'an gargaarsa midhaan nyaataa barbaadu jedha.
Oduu kan nu biraa ga'ee Hamzaa Hussein ture nan galateeffadha. Kaayittaa nutti wayitan darbu walleewwan afaan Oromoo albama 2 fi qeenxee 3 ka gurra dhaggeeffattootaan ga'ee aartist Habtaamuu Lamuu dhiyeenya immoo miidiyaaleen Kaanaadaa tola ooltummaan maqaasaa kaasaa jiru. Kanaaf dhimma aartii biroo irratti ammayyuu taanaa dubbisee ture. Gaarummaan gochuun kun yeroo jalqabaa miti amma gara miidiyaatti irreef beekama maleessa. Kanaan duras gargaarsa gara biyyaatti waan godhanii turanii fi ammallee gargaarsa gara fuulduraatti akka isaan uummata keenya biyyaa gargaaran immoo asii waan dandeenyeef koominitii keessa yeroo hundumaa fudhachuu osoo hin taane koominitii sanaan immoo deebitee kennu hawaasa keessa jiraattu kana keessa cinaa dhaabbatte waan gaarii tokko yoo hojjette waan gaarii ati iddoo biraatti hojjechuudhaaf jettu immoo jarri kun immoo deebisanii akka isaan si gargaaran si cinaa dhaabbatan karaa sii bana jechuudha. Akkuma jalqaba haasaa gaarummaa sitti godhamu irratti immoo faranjoonni gaarummaa sii godhu jedhe sana irratti yeroon biyya deeme waggaa 6 dura ijoollee harka qalleeyyii maatii hin qabnee fi dabtaraa fi qalama bitee galee achitti immoo mana barumsaa magaalaa Kobor keessa gaafa naqu rakkoochi keessa jiru natti himanii turanii waaqayyoo na gargaaree kitaaba gara 50 asii walitti qabne faranjoonni na gargaaran bara 2015 biyyatti fuudhee galee ture jechuudha. Mana nyaataa biyya Kaanaadaatti akka bantee quba qabnaati. Yoom baname manni nyaataa kuni? Februaarii keessa 2018 magaalaa biraatti bane achilgii waggaa tokko hojjetee nama magaalaa Edmonton isaan jiru kan ammoo kan bane Maarchi keessa jechuudha. Weellistoonni hedduu biyya alaa ba'anii jireenya akkamii jiraatu? Biizinasii akkasii uumaniidha? Hojii akkasiidhaan of deeggaraa deemu moo? Dhugaa rabbiin kana jedhee sanallee sitti mul'atu ulfaata. Roobtoonni yeroo turanii Saaliyaa Saaf Dr. Ali Bagaa Ilmoonis Kamarii isaati mana reestooraantii qabu turan. Anis yaaduma gannoo kana fudhadhe malee waan haaraatti. Walleen Oromoo gaamma biizinasii miti galitti argataa hin jiru jettee weellistoota kaan leeroon dubbisuu yaada wal fakkaataadha qabu. Hedduun isaanii sirboota qabsoo sirbaa turanii. Haalli amma jiru mijataadha aartiidhaaf. Amma kana booddee yoo ta'e malee duraan miti. Duraan biizinasii miti. Haalli kana booda jiru garuu abdachiisaa guddaadha. Waanuma amma eebba albeema galaanaa gaarummaa irratti sagantaan qophaa'e sun mataansa abdii guddaana keessatti ture. Si'achoo wantatti dhiyootti yaaddee jiraa? Albeema hojjetu otoo hin taane artistoota gaggaarii ciccimoo dandeettii addaa qaban ol ba'aa jira. Warra kanan kanaatti hin tursu barbaada malee ana ofii kootii hin beeku kana booddee akka artistii beekamu gaal tokko haraaraadha waan ta'eef darbee namatti ka'u yoo biyya dhaqee qeenxee tokko hojjechuu waan hin danda'a malee akka isa kanaan dura dhaabbanneetu ani sanyii leencaati qabii duukaa bu'ii qabii miidha isaanii mataa isaanii irraa muri jechuun xiqqoo seen ulfaate. Eeyutti sirbita. Uummatuma keetti sirbita. Kanaafitu akka kanaan dura akka yeroo darbisana artistooti haaraan ba'an waa'ee dhuma qabaa waa'ee qabsoo waa'ee maalii sirbuurraa kanaaf duubatti deebitu. Dhiyootti biyyatti galuuf yaada qabdaa? Akkamittan biyyatti gala. Ani biyyatti galee Finfinnee keessa dhaqee achi keessatti shubbisee galuun anaaf boqonnaa miti. Baadiyyaa sana keessa dhaqee uummata irraa dhaladhee uummata irraa guddadhee bira dhaqee guyyaa tokko illee isaaf achi dhaqee osoo hin deebiin galuun maal na gargaara jedhee dhuman biyyarraa hafe. Kanaafuu rakkoo nageenyaadha ammas dhimma Itoophiyaatti kan galuu diddeef. Rakkoodhuma nageenyaadha. Xumura irratti Pirimeer Liigiin Ingiliz torbee lammataa boruu itti fufaa taphni Maanchister Siitii fi Tootenaam haalaan eegamaa jira. Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Maark Loorensen injifannoon kan chaampiyoonaa bara darbee Maanchister Siitii ta'a jedhee tilmaameera. Firaafoolii dhugaasaa dabaltee isinitti himti. Taphoota Pirimeer Liigii sanbata taasifaman keessaa tokko kan Arsenaalii fi Baanlee gidduutti taasifamudha. Gartuun lamaan tapha jalqabaa irratti injifannoo qabaatanis Arsenaal dirree isaa irratti waan taphatuuf goolii 2-2 ni mo'ata jechuun tilmaama isaa kan laate xiinxalaa ispoortii BBC Maark Laarensenidha. Taphoota biroo sanbataa irratti Aston Villaan Boormaawuziin 2-1, Everton immoo Waatfoordiin 2-2 ni injifatu jechuun Laaroon tilmaameera. Maanchister Siitiin akkuma duraa injifannoo agarsiisaa kan jiran ta'us Tootenaam ittisa gaariin isa miidhuu danda'a kan jedhu Laaroon salphaatti yoo ta'uu baatu gartuun Pep Guardiola Manchester City 2-1 ni injifata jechuun tilmaama isaa kenneera. Taphoota dilbataa keessaa Sheffield United Crystal Palace 2-1 ni injifata jechuun Laaroon tilmaameera. Tapha Chelsea fi Leicester gidduutti taasifamu irratti Leicester morkattoota rakkisoo ta'anis goolii 2-2 injifannoon kan Chelsea ta'a kan jedhu tilmaama isaati. Jalqabbii Premier League bara kanaa irratti Manchester United 4-2 Chelsea injifachuun sochii gaarii agarsiisus Wolves gartuu seeraan qindaa'anii fi deebisanii hubuu Man United ofirraa ittisuu kan danda'anidha kan jedhu Laaroon taphi kun goolii 1-1 walqixa dhuma kan jedhu tilmaama isaati. Isinuu taphoota Premier League torban kanaaf tilmaamni keessa maal fakkaata? Sagantaan BBC raadiyoo afaan Oromoo kan torbee kanaasuma irratti goolabamaa torban sagantaa kaanii walitti deebinaa horaa bulaa.